ergaa tokkoon qaba. Ergaan koos maalidha yoo jettan amma yeroo ammaa kana teekinooloojiidhaan haguugamnee jirra. Teekinooloojiin nu marsee jira jechuudha. Akkaataan itti fayyadaminsaa fi akkaataan irraa fayyadaminsaa immoo nu qabdii jechuudha. Haa ta'u malee namoonni tokko tokko yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa kanarratti akkuma miira isaanii akkuma fedha isaanii waan barbaadan haasa'u, waan barbaadan dubbatu, waan barbaadan sooshaal miidiyaa fayyadamanii uummata biraan gahu. Ergaan an dabarsaa jiru kun hawaasa ni fayyada, hawaasa ni miidha, safuu uummataa, aadaa biyyaa, aadaa uummataa, amantii ni miidhamu, ni jajjabeessa ka jedhu bakkan kenninuuf yeroo baay'ee. Kun ammoo deebinee waan nu miidhu natti fakkaata. Keenyaaf dur maal jedhama? Waan waraqaan qabee fi gowwaan qabee gad hin dhiisu jedhanii mammaaksu. Hadha ammoo waan sooshaal miidiyaan qabee fi gowwaan qabee gad hin dhiisu jechuu hin dandeenya. Maaliif seenaa ta'ee taa'a wanti ati hadha poostii gootu, wanti ati hadha ergaa dabarfattu ati miidiyaa irratti gad dhiftu seenaa ta'ee hafaa jira. Kanaafuu gaafa ati guddattee yookaan jijjiirama biraa fiddee itti si qaanfachiisuu danda'a. Waan si qaanfachiisu ta'uu danda'a jechuudha wanti ati hadha hojjettu. Kanaafuu waan kana sirriitti ilaaluu qabna. Waan ergaa miidiyaa irratti dabarfannu yaada miidiyaa irratti dhiyeessinu kana jalqabamee qaamuma keenyaa fi sammuu keenyaa wajjin samsuun daagoon. Inni biraa immoo namoonni ergaa koo kana dhageeffatan namoota akkamii kallattii gara miidhaan kallattii adda addaatiin nama hiikuu danda'u moo nama akka ati ani yaadee fi akka ani gadhiisetti akka ani ergaa dabarfadhe kanatti nama hubachuu danda'utu na dhageeffataa jira na hordofaa jira ka jedhuuf bakkan kennine. Kanaaf namoonni nu hordofaa jiran xiqqaas ta'ee guddaas ta'ee beekaas ta'ee wallaalaas ta'ee namoota hedduu jechuudha. Kanaafuu namoota kanallee giddu galeessa godhannee waan kana ergaa keenya qabnu kana dabarfatuu qabna kan jedhudha. Inni biraa immoo namoonni nu ergaan keenya bira gahu kun namoota beekumsa hedduu nurra qaban dubbatanii nama amansiisuu danda'an beekumsa isaanii haala salphaatiin nama hubachiisuu danda'an ammas daran nu caala bareechisanii nama dubbachuu danda'an akka nu hordofan hubachuu qabna. Akkasuma faallaa kanaa immoo namoota waan tokko wantoota nu gadi dhiisnu wantoota nu ergaa dabarfannu irraa waa barachuu barbaadutu jira. Kana hunda giddu galeessa godhannee hojjechuu qabna. Sooshaal miidiyaa waan gaariif haa fayyadamnu waan jedhuu fi galatooma fayyaa ta'a.